jaartii teessan yookaan immoo jaarsa keessan godha angaalee friend jenna keessan jiru booda godhanii gisee yaa Raashiyaan Rawaandaa taate jalli kun ani agartee beeytaallee sirrumaa raftee beeytaa tana maa fide meeshaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Viidiyoo biraatiin deebinee dhufnee jirra. Ani ibsuudha. Ani ibseedha. Akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii kunoo arra deebinee dhufnee jirra. Kunoo akkuma agartanii kan ibsuni. Ani ibseedha inni ibsoodha jechuudha. Kunoo arra isaanii fideetiin dhufee jira jechuudha. Madraka asirraa fudhadhe. Homaan qabu lakki itti fufaa isin immoo itti fufaa. Akkuma ka picturea isaniif gadhiisne yookaan maxxansine turre sanatti gaafii gaafachuu barbaadan nu gaafadhaa jennee jirra. Gaafii isanis namni hedduun gaafii hedduu gaafatanii jirtanii isanirraa turuu keenyaaf hedduu dhiifamaa nuuf godhaa jecha arra gaafii keessanii isa muraasa hedduun isaa wal fakkaataa isa muraasa isanii deebisuudhaaf dhufnee jirra. So baduka. Yaa akkasumatti warroonni gaafii footoo isin maxxansanii gaafii nu gaafatanii fi gaafii nu gaafachaa turtanii warra namoota baay'ee gaafii gaafatee san keessaa gaafii muraasa qabannee dhufnee yoo xiqqaate gaafiin nam tokkichinuu gaafii jaafaa nama gaafatee jira gaafii afur nama gaafatee jira waan nuti jenne irratti wantoota gisee sun nuti footoo poostii goonu gubbarra barreessine irratti yaada isin irra dhaabbatee nama gaafii nu gaafateef deebisaa isin kan dhufnee jira rantanaa dhiyoo kana akka malee isin irraa bannee jirra maal gootan gaa haaluma diyaasporaati diaspora gisee kana kana badanii anunin dhabee nuti diaspora taanee banne warri kaan maaliif badee jechuun keessan gaafii isi gaafachuu qabdan anaa miti obseedha. Qabsiisunuma feetaa garuu inshaallah gaafii dura duubaan walii dubbisnee kasii deebisne tahaa maaltu haarawaa maaltu jira meenu yaaddanii beekne yaadde? Ni beekan akka isin nayyaan eegatanii miti. Namoonni gariin gaafii asirra gisee gaafatan si yaadde. Sana gaafii keessa waan jiruufi. Obsee jecha boochee jirti bilaami waan nan jaaniifi gaafii tana akka isin duratti ifatti isin gaafadhe maa tokko kan jedhe isin illee gaafanii jirtanii. Akka uummanni gaafatee deebisuu waan dhufeef so gaafiin har'aa kana gaafattu kan kaasi gaafadhu osoo hin taane gaafii uummanni nuuf dhiyeesse sana deebisuudha. So san keessatti demmoo ni jiraan wanni amma na gaafatte kun waan jiruuf yeroo sasii deebisuu wayyachi yaadeti akkas jettaniire jennee jirra. Haala tolfachuuf gagaa isin gad dhageessanii haala isii tolfachuuf waan jettan sirreessuu fi beekaa qabaata wanta tuttuqxee cinaa kanaaf kan dhodhooyitee walitti oofu jirti. Haa ta'u noo fudhannarraa irma fudhannaa. Akkas akka hin taane ni beektaatu. Akkas akka hin ta'e ni beektaati yooni. Garuu waan ajaa'ib isin ajaa'ib kuusaa gaayis haasoo wallaalleetti taraa miiqirra deebine walumaa galuu dadhabnetti viidiyoo laalaa tana agartee hin beeknu beektan tolchinaa ta'u malee. Hedduu fakkii namni akka walumaafuu galu dadhabnee lola meeqaa nama sirreeffannee rabshaa meeqaan akkatti ishee gabbaane gara fuulduraatti ni barreennee yaadne rabbi jee. Itun baramuun ni ulfaatte jechuun akkuma jaalaltii onlaayiniitu nutti ulfaatte tanatti. Video halaala isaanii waraabuun kulleen hedduu takka ulfaatti akkas salphaa fakkaata malee hedduu takka ulfaataadha. Almost nuti isaa takka hin caalu kateenyee waan kana irratti kan waan kan sirreessuu fi waan godhu jirru gisee wal bira jirru beektaa hoos gattaa tolfattee dhukkee irraa kaaftaa gisee alaa jirtu kan jabaataa gaafii naatu eegala moo ishee eegala anaa eegalu. Ayyee eegale silkiin kee hedduullee mul'isu. Okay. Angaafiin hinga silkiin kee baay'ee si mul'isu anis demmoo warra qaroo dhiyoo sanaa miti qaroo fagoo sanaa. Okay anaa eegaluti. Jettanii reetaa anaa eegala. Okay. So gaafii gisee nan gaafadhe jechuun dura siitu waan hin dubbisuu fi dura siitu deebisuu eegalaa san booda. Na gola jechuudha akkasiin deemnaa gaafii illee gaafii hedduu miti yoo xiqqaate gaafuma 35. Angaruu beeki hedduudha gaafii hedduun si wal fakkaatti ammas irra caalanii du'aayiidha
irra caalaan du'aayidha ammas gaafin hedduun namni gaafii Yaa, yaa. kaata gaafata sanaafini isa muraasa keessa baase malee namni gaafate hedduudha jechuu barbaadati. Jookiin godhu jira malee anillee gaafiin fuudhee gaafii muraasa garuu irra guddaan keessanii rabbi wal bira isin haa fidu rabbi isin haa tolchu isin haa bareechuu obsis kanarra si biraa fidu jettanii du'aa adda addaa baay'ee gootanii isin jaalannallee nama jee hedduu jira hedduu galatooma ulfaadhaadha isin jaalanna isin kawanyaa san caalaa wallaa isin caalaa haga isin nu jaalatan caalaa rabbi isin haa jaallatu galatooma nu jiraadhaa umrii dheeradhaadha isin jenna guys wadda ummata akkanaa kana hawaasa akkanaa kana qabaachuun waan hedduu na gammachiisaati nu caalaa isintu miidhamu jira dhugaa rabbii yoo dubbanne namoonni baay'een gizee koomenti isin dubbisu maaliin godha maaliin na qaba Imboyin gaawwan imboyi seete ani badoo ni beektadis akka amma jechuu jirtu kana hin ta'ini ani ni beekta dhiyoon jira imboyin gaa'ee imboyin akkaan dhugaa seete haa gaa hargaafitti dabarraayye okay gaafiin jalqaba irraa kaasuwani takkaa manaa baan obsee waliin raftee itti gaafii ajaa'ibaati fa mee takkaa Mee zaahirri osoo manaa jiru manaa badhaan maal argitee beekta mee takkaa manaa badhaan argitee ni beekta badoo Eh? galatoma maal jettan takkaa manaa badhaan obsee argitee beektaa sin jedhanimi deebisika no waan joo beeyta takkaa manaa baan obsee wajjiin raftee akkas jechuusa yaa amma adda naa galte hai na gaafatan isa kasi gaafatanii bara mee osoo zaahirri jiruu baaliin godhamee manaa baay'ee jira kan ala agartee beeytaa illee sirrumaa raftee beeytaa tana maa fidamee isaa jechuun jaalala fageenya irratti waliin rafuu eegalle ganama hirriibaa dammaqee gizeen dammaqu asiin jira so na wajjin bulteen beektu jechuudha. akkuma dhaqee wajjin buluudha gaccisetti gizeen lafaa dammaqu asiin jira hin fixanne jechuu barbaadeeti. Wajjin namni safuu fixee yaa namni safuu fixee jira. So akka ibsuun jedhutti hin bullee jechuudha. Akkasii mi deebiin kakkee? Hin bulleedha mi deebiin kakkee? Jechuun insha Allah rabbi jibulmaan ani kama zaahiraa malee an kamanaa baan arguun fadhu. Okay, gara gaafii lammaffaa. Maal isin taane isin koomsine dubbiin tun? Yaa. Kajibuure? Jechuun na arguu dhabuun kakkee sun inni na dhagaame. Manaaba komulee sitti bisanii harka wandiba sitti bisan ka. Baay'ee gaafiitti yaanu. Moon deeggattee kan inni eeggatti sitti mi? Ayi. Atamma deebistee mi maal si fakkaate waan jiru deebistee bira kuti gaa. Okay, amma nama tokkoon nu gaafate salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yeroo wal bira sinaaf deeggooti haa galatoomtu. Okay, thank you. Takkafarratti ibsu jireenya kophaa akkam fakkaata lamada ibsuun jireenya kee duraanii fi amma garaagarummaa akkamii qabaa sadaffaa haayish anuma gaafatte yookaan ibsu erga biyyaa baate obsee yaaddee boossee beektaa afur erga kophaa taate mudannoo si mudate maali shan obsee ati erga ibsuu deemee rakkoo maaltu si mudate jaha mudannoon obsee jaffa obsee mudannoon ergasii si mudate maali obsee erga ibsuun deeme yaaddee boossee beektaa ammas haayish otoo silkii itti haasoftu gaafiin kiyya kanumaa galatoomaa itti si deebisuu qabu beeku dura. Bar gaafii hunda gisumata akka dubbiste innaa naaf hin galleessi. Okay, teetiin keessi gaafadha dura. Obsee ati erga ibsuun deemee mee rakkoo maaltu si mudateetti rakkattee ni beektaa yoo inni dhaqoo isin loon. Hedduu yeroo hedduu jechuun bakka inni dhaabbachuu qabutti dhaabbadha. So waan sana dhiyoonni hedduun nin bu'aa namas nama like dafee booda akka
na yoo wanni takka takka na mudatu idduun bu'a dafee yoo ifaas narraa dhaamsanii maal jedhan dafeetiin ni jiraami inni na dur dhufa maan ennaan sila inni jiraate isattu deemee waan kana furmaata itti godhaa jedhee yaada so waa hedduun na mudata guyyuu na mudatu guyyaa guyyaadhaan sorry babe aya I feel bad gaafii itti aantu gaafii itti aantu mudannoo ergasii si mudate maali mudannoo si mudate ni jira waan si mudate akka mudannoo ay kanumaami amma na gaafatte bar gaxxamanyii jaansan gaxxamanyii wallahi bebatii kummo gaxxamanyii maani kana mudate injir imbe fammaa fi yaada okay gaafa yaadatte nutti himtaa ni beektaa yoo si dubbisu qalbii xiyyaa wajjin hin ta'u kanaaf dagadhee torbaffaani obsi erga ibsuun deemee yaaddee boossee beektaa otoo silkii waliin haasoftuu ati si gaafatanii bargaafis siif beeku si wallahi gaafa torbaan obseen erga ibsuun deeme yaaddee boossee beektii otoo silkii wajjin haasoftedha silkii saasayee haasoo baadhees numaan bo'anin bu'uu kana rabbiin hin beeku Gizee yaadatte. seesseya wanumaan rabbiin alaafisee Gizee yaadatte. bocha kana gizeen kamiyyuu ni yaadan gizeen ani isa yaadanne hin jirtu gizee irra caalaan hin bo'aa garuu amma hamma xiqqoo takkana jiraame wani godhu baraa deemu jira yeroo jalqabaa sana amma yeroo jalqabaa ibsuun deeme jidduu sana hedduu naaf ulfaata ture like halkan keessaa yaadadheetiin ka'eefaa bu'aa na ulfaata ture na akkamittiin booda dheeressee fi inshallah imaan sumarraa kaas beebii okay okay Ibsu jireenya kophaa akkam fakkaataa natti deemanii wallahi jireenya kophaa Eh, hedduu ulfaata. ibsu Hedduu, jireenyi hedduu kophaa akkam ulfaata. fakkaataa? Akkan ibsu jireenyi kophaa akkam fakkaataa sun jedhan jireenya kophaa maal fakkaata naan jedhanii akka malee ulfaata. Maal isiniin ajoogaa akka nama gartee jalqaba gaafa duraa ummaatii biraa deemu mana keenyaa bahu. Hobummaa gartee gisee nama biyya namaa dhaqeetitti akkasitti ulfaata. Egaa ibsu jireenyi kee durii fi amma garaagarummaa maal qaba? Garaagarummaan jireenya kiyya ammaatiif kan duraanii qabu. Dur bakka nan ture Kiswahilii haasawanii bakka nama jiru Ingilizanya haasawanii. Gaafaan biyya bakkaan duraan ture sanii jireenya baqattummaa keessa turre baqattummaa biyya lammaffaa jechuudha amma biyya sadaffaa baqattummaa biyya sadaffaa keessa jirra garaagarummaan tilli sadii hin jiru alhamdulillah xiqqeeshoo achirra as turra bareedaadha. Kuu jechuun amma qoyme Gabbaatee dalagattee galtaa nama helpii godhuu dandeessaa waa hedduu jira alhamdulillah umaan jooti hadurirra kanuma wayyaa jenna. Gaafi sadaffaan obsi gaafee biyyatti yaa gisee hagaan dubbisee hoddu diyyatuun. dhaabi mee dhaabis takka jireenyi kan kee ibsu jireenya kee duraatiif amma garaagarummaan akkamii qabaas hin jedhanii miti okay waan dalagaa irraa ibsitee fi okay gaafitti aantu Obsi injajaan gaateetiin natti aanti ganaa. ayyee sadaffaan ibsuun ergaa Sadaffaan baatee- ibsu erga Obse. biyya baatee obsee addee bossee beektaa. yaaddee Guyyaa beektaa. tokko lamaa miti. Beekni yaadatta tokkoon viidiyoo si ergee jechuun kaanii viidiyoo sitti haasoo jiru viidiyoo kool osoo haasoo jiruuti. Bakka gaafaan dura dhufsuun fa'aa amma mana dhagaamaa haalii nambarii kanaa miti. Ani fi ka'ee riisarbiif hin godhuu fi ka'ee waan takka takka hin godhadhu ganama giseen kee egaa beekaa lafaan ajjaniitiif jaatanaa kan itti obseenii isin nyaatanaa kanaa isin nafaasaa huccuu gisee lafaa ka'ee isii ta'u fudhunaa kanaa agartanii waa hedduu jira giseen kee huccuu qasirra dhadhee kaadhu giseen anna asii ka'ee bishaan mawuu cadhee dhugu giseen faxarumaa fuula baafa'u waa hedduun itti bakka billic agartanii
hedduu dhagahamu ture boo'ichaa miti gaa gisee boo'icha imimmaan naqabe sol gara galee tamaa yaara ja akkasi maal hooltee gammasii taate amma imimmaan naqabe kennu gaa rabbi jiru so boosee beektaa jechuudha. Bootee beektaa jechuudha. Boosee. Yaa maali agarteen beektu? Ani immoo argeetiin beeka ka. Saa itti sanuma ragaagatumaa benillee ni naqatu. Afraffaan ammoo ibsu erga kophaa taatee mudannoon si mudate maal naan jaani kophaa xiyyeedhaan eegaan ta'e mudannoon na mudate. Waxiin ni jalaa gubate. Watiin gaazaa siin gaazaa banni maakfiroo maayettanii waan asii gaazatti fayyadaman kana kan nyaatatti godhan kana hedduu wanni saayiza isaan beeku akka karaa keenyaa sanii biyya keenyaa sanii miti keenya takka lama sadii faa qaba hunaga sagalii qaba edaa gizee bante sagalaffaa gubbaan keessu gasiisitee takka faa lafa gubbaa keessaa guyyaa dura waxii gubbaa kaayee dinnicha waan ta'e ciree gubbaan kaayataman obseessi ginna dawalee kana godhi godhi naa jira itti bareedaman osoo silkii haasa'u gizee asirra galu fal waliin jee oowwee akkasuma walitti ni jala bu'atte dannoon xiyyeedhanuma shanaffaanii fitaannee jirra hunteeti taddaatu dabar gaafin itti aantu okay tunillee waluma fakkaatti yeroo akkamii baay'inaan obsee yaadattee boochee beektaa sanii akkuma reefu isin jee ayyee jireenya obsee malee maal fakkaata gisuma hundaa'u ni yaadadhaani gisummaan isiin dagadhuun qabu bakka hirriiba keessattis nyaata keessattis deemsa keessattis qoomsa keessatti dhaabbata keessatti taa'insa keessatti illee giseen obsee dagadhuun qabu beeb na yaadatta jechuudha beeb gisees dagadhuun qaban ayyee lammaffaanii mana keessatti takkaa irraanfattee obsee yaamtee ni beektaa gaafaan dura dhufsanii nyaattu maaltu si gaafaan dura dhufsan yaamuun ture dhufee bakka anaaf aan hin baatu dabree obsee jee yaamee beeb jeetii yaamaa miti bakka manuma keessattu gaafaan beeb jee faamilii yaamee rifadhuun qaba akkas fa'aa ture. Obsallee ta'uu baatu nu deebi'ee. Sin qubsiname? Naa yeroo kophaa kee nyaattu maaltu sitti dhaga'ama nyaata itti fufaa bargaa fi wal qabatee jira sun. Gizee kophaa ta'e nyaattu? Maaltu sitti dhaga'ama nyaata? Naan galleen hirna deebi. Yeroo kophaa kee nyaata nyaattu maaltu si Nyaata dhaga'ama nyaattu maaltu si duraan kan dhaga'ama? wajjin nyaannaa wajjin deemnaa Ammaan tana waan alhamdulillah alhamdulillah narraa gaddeema gaaf duraa sun na bushaa'u ture wallahi sireesii jechuun akka malee. nyaannummaa namoonni hin jiru bakka isaan manyaan Sorry sorry. maal godhan kan hiriidha itti fufi. Okay, gaafii biraa isin lamaan Oromiyaa keessaa osoo bakka akkamii jiraatan isitti tolaa jaa? Daawit Akkaffaan isin lamaanuu Oromiyaa keessaa osoo jiraatan isitti tolaa jaa? Eessa sitti Carraa tola? obsiif kana dura. An jechuun akka argeetti biyya deemee ilaalee maal jedhetti achiin Finfinnee jechuun dalagaa qabaattee jireenya bareedaa jiraattee mana bareedaa qabaattee yoo waan ofii jechuutuun takka yoo qabaatte Finfinnee yoo jiraatte bareedduudha jedheeti yaada. Okay, gaarii garuu ani amma yaada kiyyaatti haroo diimtuu yoo ta'e irra gaariidha. By the way sun magaalaan ka deemee arguu fedhu takka so inshallah. Haroo diimtuu maqaa obseeti yaamti biyya takkatti yaamti. Akkas gaafii lamaffaani jaala halaalaa eenyutu irra miidhamee yeroo isin yoom fakkeenya abbaa warraa fi haadha warraatti jabaadhaa isin yoomu fakkeenya haadha abbaa manaatii fi haadha warraati jee eenyurra miidhamee
dhugaa yoo isin hime biroo anuma irra miidhame Akkam. because kophaan as jira qobsetti illee faamilii wajjin hin jiru Aniyoo. obseen deemtee faamilii siifaa wajjin daddabarsitee yeroo takka takkaa kan amma akkumaan dhufeen asitti namni hundi ni fiigaa biiziidha namni hin taa'u biyya kanatti kophaatti enjoy godhee Ayyaanis deebisu gaafiin kun dullachuu gaafa isin nuti. Itoophiyaa jirtu fa'aa amma gaafa bilbiluun torkiin duntu daleedu kamilee miidhaa guddoo keessan ture amma xiqqoo yoo Arrab sodaadhu beef namni dhugaa itti fakkaata wayi. Hai. Seriously. alhamdulillah jaalala keessatti nuchuutu yeroo teenya olii qabanyee taa'imii waa hundaa'u jechuun ganama gaafa nan ka'u obseetu na kaasa gaafa galgala gizee isiin rafte ganama gizee isiin ka'u ana kaasa subiidha ganama isiin na kaasa galgala nagaa jettee raftii dubbal dubbisnee raftii galgala gizee rafuutee bosoo dubbisee rafna yeroo hundaa'u waliin jirruu fi ati alhamdulillah akka gaariitti sometimes akkuma nama gartee qaamaa wal bira hin jirre malee Yaada wal bira gocha jirra. hundaan wal bira jirra Nuti lachuunuu miidhamne Maal jettan malee inni irra caala miidhamee ani irra xiqqoo miidhamee bakki jedhamin jiru. So nuti lachuunuu miidhamne miidhamuu jirras rabbi nama gargaaru. Aja shuma miti miidhaan jaamtu waan gaariidha akkana harkuullee gaarii kelmi namni biraatti jiraatu jiru harkuunis bareeda maalinnaan namoota yeroo dheeraa akkana jiraatantu jira waan ta'eef nuti jiraachuu kana harkuuni waan gaarii muuxannoo fi waan bareedaa fi hagamta akka namni kunuu jaalteenya jiraachuu isiidha hagamta akka wal jaalanna hagam wal obsuu dandeenya hagam wal eeguu dandeenya kana keessatti harkuudha agarraabu sanii fi waan bareedaa dhagaa Ilaaluun bareeda yaa sanii bareedaadha akkam jaa kabraa ibsuun osoo sirratti fuudhee maal goota osoo sirra fuudhee maal goota inni amma diyaaspooraan amma tabiraa sirra fuudhati maal goota hasiin jaa maal jettaan Gaafi sana natti screenshot godhee godhe. Anaa miti. Ati tonkolenyaa. Atitti ol baase gaafi kana anaa miti. Ati hin goonemi? Jechuun shariyaa eeggatee karaa shariyaati yoo ta'e okay. Akka shariyaan jettu sanatti yoo rabbiin alaaf isa eeyyamuu hin danda'a. Garuu ta shariyaan alaa tana ka callisaniituma deddeemanii maalii jaarti lama fedhanii karaan tattaaneen ulaagaalee guutuu qabsan osoo hin guutin qabeenyuma qabaa fi deemee fuudhu ta'e no sana hin ayyamu. Garuu akka shariyaatti akka ayyaman sanatti yoo ta'e ayyamuun hin danda'a. Good. Dhageessanii jettanii faaxoonni as jala jettan du'aa godhaadha. Akka naannoo guddaa harkadee gartee qabeenya guddaa harkadee sannam sadii obsee biraan obsee hojii afur kan godhu du'aa godha faatee as gadi jettanii. Big Bossiin garuu akka ana ta'e hin danda'u. Ulaagaa isiin baattu isinii galee jira. Ulaagaa san guutuu gisee maallaa guddaa harkannaan ulaagaan guutamte. Akkasii gaafii lammaffaan ana gaafatamte na fakkaataa beeku. Freenaa qabaddu an akkan hin jenne dhageessee maallaqa osoo hin taane sin jedhee bara. Okay. Waan diinii. I'm understand you. Okay. Si galee mi garooti. Yeah. Nagale kajaba nagale. Faadho chifille galee jira. Gaafii lammaffaani? Ibsu osoo obsee waggaa tokkoof sin dubbistu baattee silkii cufattee iddoo jijjiirrattee bakka namni takka hin beekne hin garreetti galtee ati akkam taata maal goota bismillaahi bro kabbanni gaafii jechuun akkam taate mee ani yoo tuwaan mariin deebisnu tuwaan mariin deebisnu malee waan qofti deebisuu hin ta'u bro atillee nobseellee waliin teenya waliin bareechuu qabda ati deebisuu qaba amma maalinaan gaafii kan waan ati gaafatamteef nuuf deebisu waan akkasii obseetti waan akkasiitu hin gootu. Okay, maybe nama bakki ilmi namaa kun ni jijjiirama. Maybe wanni jamaan jiru nuti wanni kanaan dhuftu wanni akkana waan obseerraan jechuun dhufti yaadnee fi waan kanaan sammuu yaadeen beeku. Inshallah dhuftu garuu yoo ta'e akkin yoo ta'e wanni kun. Nagaan naan kannitu jechuun nagaan harkadhu ni rabbashan akka malee waan rabbi ni beeka. Amma
وانا تيت تنامدي يرو يسين دقيقة ساعة لما تدي فوسير كيسي شوفها تاتي نعم بالبلين نعم بريسيني وننجن كمان برو ننجن كمان مال تاتي خبا جبتي وان تيدي مال تاتي دي رو مال تمدتي أكم تاتي مال مكيس جبتي أكرتي مني تنانو كم تكان جن كمان تقول أنا فيدا تو عمرين ده بيفن بيب إن اللي عنده فيه أتلين تيسي ولين لايف تتني وان ده بيسنا كم جت Tele, ni dandam. يا Ni dandama. سني وان الفتى ده وان كاسين دفتو برو يو دفت وان كان دفتو ربي فيديني قالوا ني الفات وانا انا برت وان مرتي ججبدو تبرسادي يا غافين اتيانتو اني غافين كابو يرجيشن هدفو يغلي توري امو ان جاردي سنه كان يبسون بيك وي كناف انا ربين كداتي يكيسا تك ربين كداتي يكيسا تكاس ندقدم بيهو ها Ay. isinin jaardaa itti bisajjiin tuni wanni na iskirishuu godhee fi takkaa kadhaati jekeessa isin dagadeen beeku yaa rabbi wal bira fidi ijoollee sun yaa rabbi ammadda fiiti wal biraan gahee wal gooyisii jetteeti du'aa isii takkan dagattu du'aa isii keessatti wallahi rabbiin maleekaan rabbii guyyaa tokkollee du'aa gootu keessa hin dagatini obboleettii keenya obboleessa keenya galatoomnu jira dhulfaadhuun jaanii waan jettaniin jaanii qabee jaanii kan waan jettan tuwaartuu sanii Ay, galatoomni fadhu. Akkas. gaafin itti aantu ibsu akkami jireenyi obsee malee deebisee hin ture ammallee irra deebi'ee very hard akkamallee ni ulfaata lamada yeroo qabbanaa tan obsee akkami yaadatta habibi Habibi. wajjisuuf gaafii Habibi, habibti diya naafiti. gisee qabbanaa gisee ogaa gisummaan obsee gisee qabba yaadanne hin qabu garuu keessattuu gisee qabbanaa kana fa'a gisee qabbanaa kana fa'a bro jaartii xiyyeetanii jaaladhu obsee miti namni biraatu agartee nama guyyaa tokkoof lamaam soolaa gubbaa kaa'ee aboo mee akoo asirraa bakka tana kanarra jee biraa diga walqabee gaafa soolaa fajala seenee gisee hojii kanatti osii oomishan akka yaattu bro madhiis waan kana jeesii hin qabu hedduu wallaahi Mee maaliif madaa isaa tuttan gaafa kana gaafattanii? gubbaay na boochisuu jalbee sadaffaa obsee akkamitti haala mijeessitee bira fiddaa inshaallah haala jira karaa ishiin ittiin dhuftu jira karuma seera mootummaa biyya kanaatiin yeroo gabaabaa keessatti ati baay'ee miti inshaallah dhufti yeroo bijee afraffaan gaafiin kiyya akka nama naaf deebiftaniif abdiin qabaa galatoomaa wiilaa biugaas jee nuti illee baay'ee si jaalannaa baay'ee si qabnya gaafii keessa deebisna jeetiin abdaddaa akkas beeku afaan si qabeega Ay, nan qabne. jedha waan jettan jedha waan tokko tokko Salaata yeroo eeggattee ni salaataa. na baantammoo isin baanan Si baanan ka. alhamdulillah inumaa salaanni biyya kanatti ammaan tana xiqqoo wal dadhabe malee duraani sirriitti yeroo eegganne salaanna amma garuu ishaayi makriibaaf zuurii fi asriin deequma takka sama takka yoo guddate deeqaa 60 adda jira saa takka jechuudha makriibaa fi ishaayi illeen sama takka adda jira ishaayi saa 10 takka akka Itoophiyaa salaatteeti asrii ishaayi ammoo saa 12 deeqaa 30 akka Itoophiyaa salaatte bakka akkana ammaan tana xiqqoo wal jala bu'ee malee duraan sirrumatti salaanna ammallee alhamdulillah sirruma salaatu jirra akkasi Rabbi si falaffisu. Yoomii. amiin Yoomii ibsuu bira dhaqxaa jedhan. Yoomii dhufame. inshallah yoo rabbi jeeti Booranaan maal fakkaatti? Nama dhumaatti walumaan jira yoo rabbi biraan taate Ayyee. Gaaffii sadaffaan Booranaan maal fakkaatti? Amma roobni ni jira. Yaa roobni ni jira. Eebduutu akka jijjiiramtee jirti. Akkasuma horiinis dhumanii garuu namni ni jira.
alhamdulillah yooni dabartee namni ammaan tana duraani akkuma viidiyoo sanii waraabe sana duraan namni horiidhaan maali midhaan tumatanii maal godhanii ammaan tan horiin hin jiru horiin waan dhumanii jiraniif tiraktira maal waan akkasii fayyadamanii garuu haalli ammaan tana haalli Booranarra jirtu hedduu akka dassedha wanni cufti giriinidha hedduu namatti tola aanan jiraachuu dhabu isatti xiqqoo namaa wannidha malee hedduu akka dassetti alhamdulillah amma jijjiiramte jirti. Okay, fitattani? Yaa. Okay, gaafiin dheertuudha tuni nama tokko gaafii dheertuu nu gaafatee ni deebisnaa fi assalaamu alaikum jee waalaikum salaam yaada biroodha keessaa guutuu jee amiin rabbiin jaalatee isan isiniif haa dabalu jee amiin amiin Amiin. see amiin Amiin. gaafii takkaffaan ibsuu jireenyi Kanaadaa yeroo jalqabaaf dhayitu maal sitti fakkaata ture biroo gaafaan dura jalqabaa dhufu uummata akka inni itti fakkaatu isaan dhufeen jechuu ture karaa rasumaan jechuu ture bakka akka tokko waliin naqamaa tokko akka naanumaafuu goluu itti karaa taatee biyya biraatti akkasumas egaa bubbuleen karaa dantanumaa fudhadhuu naan jedhee fudhadha jechuudha fedhee godheetuma akkasumatti ifa mansiise malee bakkeen dabarsinu Naayiroobi daawwantaawwan na fakkaate lamada yeroo Kanaadaa dheeytu karaa keenya irraa kaatee hanga Kanaadaa dheeytutti maaltu si mudate ana gaafaan kee achirraa oloo dhufu wanni na mudate wanni guddoon hin jirtu garuu Jarmanitti gaafa tiraaziitii irratti jechuudha nuti akka tikeeta gubbaa jirutti sa'a 5 moo sa'a 5 teessan nu jaani sa'a 9 nu teessanii sanboota achii oofanii nu geessanii haa isaan xayyaara keessa namni waa xaragee maal jedhu baasa gubbaa nu teessu turanii akkana xayyaara jala nu geessanii reerni wanni filaayitta xayyaara Kanaadaa jala nu geessanii achi nu teessu turanii sa'a meeqatenye sa'a 9 karaa sa'a 10 tenye achii baane santu nama mudate sadaffaanii obseen jaalala ibsuuf qabdu jecha tokkoon ibsi gaafii tana gaafatamnee turre yoo qabaatte sin ibsitu habara haaroo yoo fitte afraffaa obsi atilleen yoo jecha takkaan ibsisiin jedhan akkam jettee ibsitaa sin jaa shanaffaa obsee dirqama nama takkaaf kennite okay kalee nam takkaa kennite obboleessa kee obboleessa keeti obboleettii ta'e ilmoo ta'e takka of filadhuu siin jaa tanaanuu fagoo hin deemu anuma irraa deebise sirraa deebisuu beeku jechuun gaa walitti kijibne malee walitti kijibne malee obboleessuma obboleettii kenniti malee egaa obboleessa obboleettiif kenniti malee ibsu kamii kenniti jechuun warras laala warri isaan gaafatan nama afuriimi namni afuraanu important na biratti sanigalee nama important waan ta'aniif takki isaanii hundayyuu hin dhabamsiisa malee isaan hunda adu'ani malee nama takki kenne nama kan hin dhiisu. Beebdiisa wanni kanaan jirtu. Akka jettu Oromoon. Ofii jiraadha isaan kuchis jechuun bakka akkasirra wayii. Wanni akkasiillee hin jiru yoo isaan hin rakkatiin nani gargaarta fakkeenyaaf osoo abbittiin as jiru ibsuuf kaleen hin kannaan hin taate because obboleessi deebi'een dhalatu. Magaaltee jaarsi hedduu jira ilmoonis deebitee dhalatti sun adiidha akkasuma tunumaa rakkina hin qabu gubbaan oofin adii walitti himuu gaariidha namni keenya hedduu ani naanam qoy ana gaafatamee miti nam takkaafis so warri nam takkaafis hin kennu kun bara amma deebisa Oromoo deebisuu jirtee jira deebisa nama keenya takka kaafatanii maal naan jedhamni nama hin jansan deebisuu jirta akka himtee waaqa akka himtee amma obboleetti kiyya yoon jedhe obboleessa jira ibsu jira ilmoo jira isanii galee obboleessa yoon jedhe sisterii jira ibsu jira ilmoo jira ibsu yoon jedhe obboleeyyan kiyyaaf ilmoo tiyyaa jira silazii nama kana hundayyuu hin filadhu of jiraachisee warra ajjeessa kan deebin kiyya. Sonis waan bareeda. That is good. So waan bareeda ma yaada bareeda filatte. Yeah. Gaafiin dhuma obseen yeroo hagam keessi bira dhufti jaa waalaikum salaamtaan gaafattee jira waalaikum salaam isin jaalladha jee rabbii galatoomiin tuleen si jaalladha jeeni jajjannaani gaafii itti aantu yeroo dhiyootti wal bireessinaaf yeroo dhiyootti rabbii wal bireessinaaf jee aamen aamen jee. Aamen.
Gaafii takkan gaafin isaa obseen hagam keessa si bira dhufti jee yoo rabbii kee biraan taate wanni hundi tolte wagguma takka guddaa miti waggaa takka akkam turte insha Allah. Eessa sagalee gad xiqqeeffatti bakka kanatti jechuun gaa insha Allah gisee rabbitti abdii waan takka ol kannattu gaafa rabbiin jedhe namni kun rabbiin kun egaa rabbii caalamaati rabbiin nu jiraachisuu jiru rabbiin absee kanatti dalagaa isaatiin amrii isaatiin viidiyoon teessee uummata nu haasisuu jiru waan ta'eef gisee isa insha Allah abdii isatti horattu godhattu jechuudha abdii isaatiin waa himattu suuta dubbattee jechuudha sagalee qabattee. Hello. Gaaffiin itti aantu dhungoon jaalala keessatti bu'aa ni qabdi. Maaliin? Dhungoon jaalala keessatti bu'aa ni qabdi faayidaa. Namo. Dhungoo gusee tantamallara ol dhungatamoo tamataa gubbaa ol dhungatamoo. Beeksii galtee jirti amma laali akkanaaf akkana hin deemin sii galtee jirti like jechuun dhungoon. Kiis baanane. Ammaan tan hayi kaleessa deemtee ammaan tan dhungoo hin beeku. Yaa godhuuni kiisiin faayidaa guddoo qabdi. Ilmummaan namaa kunuu akka inni fiilu jechuun fiil dhagoo akka namni fiilii bakka fiilii akka namni maal simmeetii jedhanii akka namni fedhii keessa galuufu. Isi wasaan jira jaartii teessan yookaan immoo jaarsa keessan godha angaalee fireendin jenna keessan jiru booda gootanii gisee Raashiyaan Rawaandaa taate jalli kun ani quban qabu keessan jiru. Ayyee gaafin itti aantu Kanaadaa hojii maalii hojjettaa jirti? Kanaadaatti hojii maalii hojjettaa jirti? Hojii akkamii hojjettaa jechuun like? Kanaadaatti? Hojii akkamii hojjettaa? Hojii maalii hojjettaa Pleenan barsiisa jiin xayyaaran ofaa jiin. Xayyaaran balalisaa jiin. Xayyaara diraayif godhaa jirti. Amata torbaa booda habarachuu qabda. Amata torbaa booda ta'uu qaba. Inshallah hojii di wanni gubbaa dhaqee ilaale jiin diitoo gubbaa maal akka ibsaan dalagu asitti amma. Okay, viidiyoo san murtee galchitaaf. Viidiyoo sana murtee jidduu kana galchitaaf saatee diit gootu. Okay. Gaaffiin bira dhuftee si biraa. Na biraas dhumtee si'a. Bakka fittee si bira hin jiru. Okay, bakka asuma dhaabna. Jechuun gaaffiin keessan iddoo wal fakkaataa gaaffiin keessan deebi'ee jira jennee yaanna. Gaaffiin hin deebi'in yoo ka jiraattu ta'e inshallah next irratti dammoo itti aansinee saniif qabannee dhufna. Gaaffiin saniif hin deebi'in nuuf hin deebine jettanii yoo komentii jala katabdanii ammas saniif dhufuu ni dandeenya inshallah. Guys, hodduu dhifama isiniin jedhasti viidiyoo kiyya xiqqoo gara boodatti waraabee narraa keessa dilee takka osoo hin beekin godhee tureeti. Akkasii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna hodduu isin ulfeeffannaa maatii keessanii warra nu jaallatu warra nu hordofu warra nu caalan nu qabu kana qabaachuu keenyaaf hedduu isin gammanna hedduu isin jaallanna nu caala rabbi isin haa jaalatu inshallah guyyaa biraatis akkasii kana caala walitti deebina rabbi jedhee kana isin jedha. Yaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa waan nu gaafataniif waan du'aa nu gootaniif waan waliin jirtaniif waan sappoortii nu gootaniif hedduu galatoomaa isaaniin jenna inshallah hibbannu kana booda deebinee dhufna like share subscribe gochuu hin irraanfatina isaanis isan jaalladha sisin jaalladha anis isin jaalladha beeb garuu yeroo jalqabaatiif irraan tana paablikaattuu naan jette yuutuubaroonni illee akka dhagaanetti akkas hin jennemi. So, bye guys.